diigaa manaa hin jira akkam dhaabatee moo ituma fufaa jira warra nyaatanii keessan nagaa faddan ijoolleen irra guddinni keessan asumaan baga Edaa Arfaa ittiin isin ga'e hordoftoota amantaa musliimaa hundumaan keessanii yoo bagittiin isin ga'e bagittiin nu ga'e rabbiin galanne hangala alhamdulillah galata rabbii keenya galateeffachuudha maaliif waggaa guutuu deemnee ittiin nu deebise rabbii keenya galanne isaa madine akkasiin jechuu barbaada akkasuma warroonni diigaa manaa jira diigaa akkamii dhaabbate moo akkamii warroonni jettan immoo tuyyuu itti dhufna ashama harka fuuna jirtu akkam nagaa keessanii fayya keessanii asumaan immoo fuulli kiyyallee alhamdulillah rabbil alamin madaan keessun illee nara badda deema jechuu garuu lallaala isin mul'ata miti hin jira akkasiin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota chaanalii kiyya kan taatan baganaa jiraatanii isinirraa hin badeen jira maaliif badeemuna gizee tokko mootu namoonni tokko gaafa dhufanii si jeeqan YouTube makan hojjechuun bakka sirriitti ulfaata kanan isin jechuu barbaada waa'ee diigaa manaa keessan dhuftanii ijoolleen nagaa fattan wallaahi hin jira akkamitti jira jechuun keessan hin oolu beeku maaliif hin jira akkitti jiru tokko karaadha malee ani keessan beeku keessa bakka karaa bichaadha amma wanni nuti argaa jirru wanni nuti jinna argitullee karaa jechuun karaan kun rakkoon qabu na fakkaata carraatu namarra oolcha qabeenyi gaafa dhufu ni badas qabeenyi gaafa dhufu ni bada ni argama hunduma keessattuu jechuudha wanni tokko beekuu qabdan wanni tokko ni argamallee ni dhabamallee الدنيا تن إرنكاتنا إسنين جديد شرا والله لازم إرنكاتنا أنا دران وجاني سنين جد وجمان سنين جد أبا تكو أما قالوا ما نتفكاتو جراتشو كيا فيا كباتشو كيا وننا كونجور دي كمان أكو مجور تجرا جاتشون كران سنين كلي أما فكين نف كران كران تلفمو كران إنجرامي تفين فيني كيس ورجراتن هم بيكان جاتشون ستي wanni hundu quality isaa ka eegate isin bicha miti hunduma qabeenya ka bakka walumaa galatti jechuun walumaa galatti abbaa fedhirra karaan oole baankiirra oole warra hoteelatirra oole warra manaatirra oole warra suuqitirra oole warra jinni uuma fedhe haa ta'u uuma fedhe yoo ta'e kun karaa waan ta'eef kun namichi tokkotu kino as gizee bakka nama hedduutti jechuudha amma fakkeenya baankiin kan mootummaati miti kadhuun fallee jira kan mootummaan jira amma baankiin mootummaan itti dhufe taanaan kaasuu qofa malee wanni biraan jira abbaan achuma siqeetumaan karaa sanarra duubatti cisiifate deebisee ijaarata akkasuma dhumatti malee wanni biraa keessa wanni miidhaa fiduuna fakkaanne keessa angaruun agarre yeroo duraa saniin alatti amma wanni keessaan jiru maaliif yoo jettanii karaa bichaadhaan akkuma argaa jiru akka ani argutti karaan sirriidha warroonni kaasaa jiran inni kaafama karaan itti qajeelatanan kun biyya jijjiirama biyyaa fiduudha biyyi gaaf guddachuu hedduu karaan tokko amma dhiibbaa waan asirratti beekuu qabdan dhiibbaa hedduutu Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsa makiinatiin jira miti karaa walitti dhufe jechuudha amma fakkeenya biyya Arabaan deemtan hin argitan jechuudha deemtanii miti keessa jirtaniyyuu biyya Arabaan argitanii miti akkuma biyya Arabaa argitan kan ammoo biyya keessattillee jireen gaafa haalli hundi mijaate guddinni biyyattillee hin dhufa tokkoffaa amma miidhaan irra guddaa argaa jirtan biyya keenya keessatti ka makiinaan nama fixu biyya keenya keessatti nama fixaa jira jechuudha kanaaf malee waan biraa miti wanni nama miidhu amma gizee duraa aaraan ture gaafan laalu fakkeenya magaalaa teenya xiqqootu jira gaafa magaalaa keenya san argu yeroo duraatiif amma garaagarummaa qabdu filafiitii isaa bareechanii duumni isaa qofti akka nama jibbisiisu amma argina isin warra biyya keessa jirtan malee warra biyya ambaa jirtan duraan magaalotiin xixiqqoon fuuldura isii bichaa bareecha dhugaa rabbi isanii jedhan amma gaafan argu jechuun fuuldurri isii waan bira faaka jette duuba gaafa mee karaa jedhanii fooqii kaasanii manoora kaasanii suuqii kaasanii duubni isii manuma gizee zamana ayli sillaasee san ta'u mana duraanii moofa duraanii kan argitanii
dhugaa mootummaan kun akkatti kaameraadhaan laalee argaa jiru biyya kana jechuudhaan argee jira. Nuti amma naaraa miti dhugaa ka'uun rakkoon qabu hundumarraayyuun ka'a. Garuu gaafa ilaaltan dhugaa rabbii isin jira. Fillafiitii qofa bareecha namni. Dubartiin takka hin jirtee miti amma fakkeenyaaf as qofa bareeffattee duuba ka fokkiftu duuba isaa ka qoshaashaa kaaftee namni. Magaalonni xixiqqoon fakkeenyaaf Adaamaa jararraa hanga eessatitti asiin Shaashamannee jalatti jiraattee hanga eessatitti gad jirtu magaalaan bareeddoon hin jirtu. Maaliif jedhaaga? Fuuldura karaa galii irraa galchan qofa. Warri manooraa qabu duuba isaa mana durduri mana qabalee fa'aa ta'uun oolu. Mana durdurii santu moofee ka jedhe santu jira. Akkasii kanaafi manni kaka'ellee karaaf kaasan malee ganda keessa deemamee ka diigamaa jiru hamma maatiitiin agarree ijoolleen ammallee hiriyoon kiyya warri caraqaa keessa jiranii isaanillee amma maatiitti homaa warri irraan diigamin jechuudha. Warri irraan diigamin hamma maatiitti warri jiranis jiranii kanaafi isiniin jechuu barbaada. Kana maaliif isiniin jechuu barbaada obboloyyan kiyya. Biyya ambaa jettanii hin cinqamina maaliif cinqamtanii mani narraa diigame lafti narraa fudhatame jettee hin cinqamin. Rabbiin wayii si fattana waan ta'eef wayiif rabbiin gaafa nama fattanu waan xiqqishuudha si fattanu waan guddaa sitti fida waan ati ulfuuteen waan ati obsiteen qabne sitti fida akka ati obsa fixattu si ilaala. Mi hammam namni kun sabriin qaba sabriin qabne. Mazane silala rabbi sifatani silala rabbi wasirraa tokko ilma irraa fudhate tokko abbaa irraa fudhate tokko haadha fudhate tokko hinjiraa miti waan guddaa waan ati rabbi keeti walitti dhuftu silala rabbi abadan akkasin ta'inati rabbi waan sitti fideef kana hammamati obsa qabda hammamati jabduudha ka jedhu sitti fida malee miidhaaf sitti hin fidu. Wanni tokko immoo gaaf balaa tokkoon sitti dhufu bala sirraa fudhate wanni sun nasbee kee baraara nasbee kee bita. Dhengada kana jechuudha. Dhengada kana mucaa wayii baankii keessatti arge achi asii isaan beeku wallaahi nagar maal taatee jedheeni ilaa biyya keenya kana keessa wallaahi lazim jechuudha. Namni duniyaarran kaatina duniyaan biyya keenya kana keessatti arra miiliyoona harkaa qabde dhabuu dandeetta garuu biyya ambaa keessatti yoo qabachuu aga feete qabachuu dandeetta hattuun maanan jedhe akkaawuntii isaa baafachuudhaaf bilbila naa kenna akkaawuntii irratti qabadhaa naan jedhe waraqata irratti qabadhu jedhe jennaani bari boleetiiti akkatti bilbila dheengada 17,000 biti har'anarraa kalee galgala namni illee duuka fiigee jedhan biyya kana keessa laala namni illee duuka fiigee qabuu dadhabee jedhe namichi mucaan sun jechuudha. Jarana biyyi keenya maaliif isiniin jedhe obsa qabaadha. Obsa hoo qabaatte bar waa hunduu salphaadha. Rabbi waa sirraa sifattan dhiisin jedheen homaa miti kana caal 17,000 dhiisi miiliyoona meeqatu namarraa fudhatamaa jira lafa Finfinnee keessatti. Lafa Finfinnee keessatti dhiisa lafuma Adaamaa lafa magaalota bakka kanaa jettanii inumaayyuu hin dubbatina fayyaa isinaa kenna. Manaa jettanii hin dubbatin lafaa jettee hin dubbatin yoo fudhatamte yoo fudhataminillee rakkoon qabu. Akkas isinii jechuu barbaada hordoftoota fayyadamtoota kiyyaa. Baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa kana arrabsitanillee kana jaalattanillee kana faarsatinillee kaamuna abshir jettanillee hunduma keessan wallahi baay'ee isin jaaladha. Ana jaalaa moo rabbiin isin haa jaalatu. Wanni kana jaalan jiru. Alhamdulillah rabbil alamin. Akkas isin jechuu barbaada. Kanuma